waan biraa irra gargaaruu danda'ama. Afur si geera asirra jalqabu. Afuri? Eeka. Afuri mee? Afur si baatee si uume waaqayyo jalqabu. Afur isaas immoo si Afur waaqayyo jalqabu si geera si. Ati immoo akka afur si irratti immoo beela fa'aa irratti bu'uuf irratti bu'uuf dandeessa. wantichi garuu sirrii isaa lallabu. Siitu waan waaqayyo ilaalle geegale. Waaqayyo gurguree dhagaa. Isa tokko wangeela si geessise kan biraa si haasofsiisa. Waaqayyo akkasii goone waaqayyo wangeela si lakkaasitu wangeela waan biraa fudhate. Yaada kanaa ada mau dua sama cerita. Jangan kakak sih, lo kasih Fakkeenya sitti baaramu. Akka bara sanaatti barsiiftu kadha. Akka bara sanaatti barsiiftu ati. Akka bara Musee fa'aa kan bara ammaa kana barsiifta fakkeenya. Warri kun wangeela cuma dibir. Ada mau wangeela dibir. Wangeela kasih garuu akka sabun anda. Isaan maali geessiif? Amma maasii jechuun baay'ataa. Amma yaadi sana fifeera. Anas baay'ee jeeruun baay'ee. Fakkeenya inni waa'ee zakkeessuu irratti fudhate. Baay'ee sirrii. Zakkeessuu gadi bu'isee arguun barbaada jedhanii ni jedhu. Mukarra jiraachuu dhiisuu danda'a. Yoo sana matiitti mataa jiraate iyyuu. Atumti mataan kee haala keertu keessatti cheerchi kaa teessumatti gaafa waaqayyo gadi bu'ee dho sakkiyoosiin jechaadhani. Saayii sanatti maal kee akka sirtu yaadi. Laphee kee waan gadi bu'ee fi yaada sana kee yaachuun waaqaan jiru itti fudhatu waan sana sana gaafa. Eessumtu fakkaata. Dirqama irratti waa'ee sakkiyoosii eegale. Waa'ee baay'ee eegala. Isa kana sin fudhadha. Bakka alaanis kana sin jedhani. Isa kana. Amma gaafa ni wayi. Dibini isaa garuu. Dibini isaa garuu. Hiikaa jechuun fakkeenya barsiista. Gaafa ni sakkiyoosiin sitti danda'u. Sakkiyoos mukarraa yaadii ofii keessa akka jirtu. Ini mana dapat nafirina. Gadi bu'ee dho gadi bu'ee. Bezi mataa garuu jijjiiru. Beesii jechuun kan jennee ammas akka bara sanaatti barsiista. Fakkeenya dhaloota Asitti ni galala. Risoroo jechaadha. Wangeela kaa'ee wangeela kaa'ee garuu kan biqiltee. Biyya lafaa asirratti addunyaa kana waan lama jira. Soba dhugaa. Akkamiin wangeela kaa'ee garuu kan sabni dhiisuu danda'ani. Dhiisuu danda'an jechuudha akka haala kee haala keessa. Beezi isaa garuu jijjiiru. Beesii jijjiira jennee bara sakkiyoosii Ati garuu beezi jijjiiru. gaafa waa'ee sakkiyoosii haasa'u ati haala keessa jirtu yaadi. Amma sila waa'ee irratti kaa'amne waa'ee Galaana diimaa fa'a. maqaalee diimaa nama hin dandeenye. Garuu Har'aan kaane. difaanii mataa difinishinii mataa. Yoo haasofte mataa difaanii mataa. Isuma difinishinii isaa jechuudha. Waan biraa isaa miti. Maaliin Sababii jedhee? akkas ta'eef gosa sadii gosa afurii gosa sadii gosa torba sadii afaan oromoo isaa yoo hiike immoo waan ta'amu Cuuphaa dhagaa. maal jechuudha. Akka fa'aa biyya lafaa Argaa jechuun maal jedhama fakkeenyaaf. waa'ee fakkeenyaatti taasisaa irraa amanus waa'ee fakkeenyaatti taasisaa jira. Cuuphaan ni jedhe gooftaan jedhe sana gaafa bara sana cuuphaa yeroo Gosa sadii barsiisu cuufamne kaa'ee gooftaa yesuus gosuma tokko cuufame. Waa'ee gooftaa yesuus. akkasaan Modeeliin keenya maqaan biyya isinis cuuphaan tokko jira jedhee inni. modeeliin keenya biyya lafaa irraa Maaloo keenya fakkeenyi keenya biyya kan nuyi hordofnee deemne ni dhuma. gooftaa yesuus qaba. Gooftaa yesuus ni bakka isa kan biraa dhiisitti akka inni Akka itti cuufame keessa buusi cuufame waan jedhu keessa gachiifte cuufte yaadda jira. Gaanis akka cuufeesseera. akka maal jedhu Hin cuufeera akkasumatti. hin cuufee Fakkeenya sana fudhannee nu makka. Doktiriinii qabdi waldaan kiristaanaa hundi ishee. Eeshi Doktiriinii mataa isheetii qabdi. eegitti facaasuun barbaachise maal gochii dhagaa yoo fudhate facaasuun ogummaa bombaan Yordaanosiin nabu cuuphaa gooftaa yesuus cuuphame keessa akka buusee amma gooftaa yesuus maal fachaa gooftaa yesuus laga wanta dhabuun barbaachisee dhageega. cuubamuu waan qabuuf ka Akkas taanaan itti facaasuun akkas taanaan akkas taanaan jechuudha. Hawaasi gaafa dhagaa. itti facaasuun cuuphaa erga ta'e manaa bishaanii jira itti facaasu Kooyiga gooftaas cuuphamuu qabda taanaan. moodeliin keenya biyya lafaa Inni sirriidha. Doktiriinii qabaasee jira. Saala fakkeenya qabnaa Gooftaas baabiiftu walitti abiiftutti galagalee cuuphamee dhabas. kallattii isaanii ta'a. Qarqara laga Yordaanos gara baabiiftu galagalee. Israa'el mudachuu Akkas taanaan biiftutti galagalee. biyya Israa'eltu ba'aa biiftu kanaa Israa'el gaafa Israa'el ta'uu ni danda'a fakkeenya Israa'el barate. Nuyi immoo Oromooti. achitti dhalate ka achuma jira ka Kanaafuu Israa'el keessa biyyichuma tachiidha. Nu Israa'el Waa'ee kallattii naate waan nu seenii. kanaatu waa'ee kallattii naate fakkeenyi Israa'el bitti baala. kanaatu waa'ee kallattii naate ni Amma waa'ee wal Nuti seenii miti. baala gaawwati dhugaa walii galuu qabdana. maarree dhugaa walii gala Nu seenii miti. Waan Israa'el Oromoo waa'ee kallattii si gaafate raama kallattii bira hin dandeenye. Akka sadii akka gooftaan dirqama shuboo gosa jettee fi galaga Yordaanos keessatti walii baabiiftutti galagaluun dirqama ta'e biiftu barbaade shubamnaa jiran bakkeetti. kallattii waa'ee Akka isaan cuuphaa waldaa gaafa dogoggoraa. Cuuphaa waldaa akka gaafa. guddaa hin jiru maarree Gara inni laga amma ni waldaa keessa kan cuuphamnu waldaa tokko irratti miti galaana guddaa keessa cuuphamnu. Maaf akkas ta'e. inni cuubamuu qabda kan cuubamudha. inni waldaan kiristaanaa garuu
Cuuphaan tokko malee waldaan kiristaanaa sadansaa keessaa kan mijate tokko Doktorri mataa mataa isaa itti fayyadamu. Maali sama waa'ee Malee fuudhanii sadansaa yoo ta'a. inni seerchuutu waldaan tollee yeroo isaatti tokko jira lafa boortaa boorticha qabu kennaa sagalee abbaa sirrii qabatee doktiriinii eenyu kan sirrii qabatee beeku. Maal doktorri maal faati dadda godhu? Fakkeenyaaf Maal wangeela koo dadda hiikuun nurra jiru? doktorri kun nama Sadan keenya iyyuu wangeela dadda Macaafni qulqulluun jalqabaa dhufe macaafni jira asitti jechuudha. Daawwiti nama jabaadha gooftaan barsiifne asitti daawwitiin kufeedha achi siqee. dadda hiikuu qabnu. Amma ni daawwiti baay'ee macaafa balaadhi macaafati mul'ata Yohaannisii kaa'e seera uumaati kaa'e mul'ata Yohaannisii dubbisu. Hiikoo Sanuu Israa'el irratti garuu sirreessaa. hiikoo sanuu galuu jijjiiruu qabna. Sasirriitti gilcii jiru jijjiiruu qabna. Waan fakkeenyaa haasawwan sirreeru fakkeenyaa haasawwan. Waan tokko natti hin ta'in haasawwan ta'e ilaa fakkeenyaaf akka ta'e natti hin ta'in. Wanti sun daa'immanii naan irraa naan fakkeenya biraa. Amma sammuu Normaal amma barattoota hin akkamitti geejjiba tokko macaafarraatti sabatti bahuu qabatte. doktorri kan isin jedhe. No, Amma akkuma macaafarraa sabatti naan. Ishee akkamitti sama sabni Israa'el gaafa Museen fa'aa galaana diimaa ce'umsa Oromoon eessa dhala qaba. Yesuus koo waan du'aa kee fakkeenyaa. Oromoon si danda'u. Qola dhaggeeffatu. Yesuus waan du'aa fakkeenyaa hin haasofne. Yeroo inni galuu fi isaan gaaffii gaafatanii fi kanaaf akka jedhee fakkeenyaa isa garuu bira darbatu. Lakki fakkeenya waanuma fakkeenyaan barsiisaa Waanuma fakkeenyaan akka sabaaf deebiitti barsiise malee inni yeroo tokko galee barsiise. Yeroo gaaffii itti ta'u Yoo fakkeenyaan barsiisu hin ta'a jechuudha. Taa'ee yoo taa'e nama saayyuu. Fakkeenyaatu mura nama. Akka ati gidduu qabu akkuma caaraa barsiisaa itti yoo ta'e sabni Israa'el galaana diimaa jira yoo inni saba Oromoo gaafa isaa galaa diimaan jira. barumsa yeroo barannu siyaasaas yeroo haasofnu jireenyi malee addunyaa kanarra yeroo jiraannu sanuu galee dhugaadha. Yoo biyyuu immoo macaafa biyya lafaa walitti hinaani. Macaafa biyya lafaa walitti hinaamale. Sirriitti walitti nuu qabna. Biyya lafaa keessatti eenyuun itti lallabna. Akka afuraatti yaadda malee akka biyya lafaatti macaafa yaaddee naani. Isa musaatii Inni akka sana isa hidhaa jira. isa musaatii kan akka furaatee aannani isa musaatii kan nuti haasa'uu qabna ni bada. Oon keessa jiran. Isa walitti attaalu. Akka furaataa naani gaafa namura isaa nuti. Yeroo baay'ee nama geessa warra kakkaatti. Lallabdee taate moo maal biraa ta'uu badii? Waldaan kun wangeelaa erga baratanii waggaa 18 ta'anii jechuudha. Maqaan Yesuus immoo gaafa dhalatan jechuudha. Ji'a baati. Sakamti sirriidhaan. Sakamti sirriidhaan. Doktiriin Lamaan isaa sirrii. Doktorri kan hin jenne sakaan argaa. Doktiriin amma jettu sana jechuudha. Ana wanti naan galee mana ortodoksiin tokko godhachuu hin danda'u. Nuun gadi tokko godhachuu pheenxeen sirrii jechuu hin danda'u. Cuuphaan sadansaa hundaa. Cuuphaan sadansaa hundaa maaliif macaafatu cuuphaa sadiitu jira jedhe waan ta'eef. Tu macaafa cuuphaa tokko jira jedhee. Waldaan kiristaanaa kan kan mijate itti fayyadamu. Poolisiin gosoota cuuphaadha. Sibisaa tokko Facaasanii cuuphuu fi itti naquu fi cuuphaa gadi. Yeroo immoo cuuphaan lama jiru tokko. yaadee waan baadhee wanti tokko qeesii barsiifatti as Dhalootatti cuuphanii fi isa waggaa 18 cuuphanii. warra dhiiraa duwwaan lakkaa'ama. Inni isa dafanii cuuphaan sirrii. Naan achi kenni barsiisuu jirtu hin eegaa. Isa dafanii cuuphaan sirrii. Dhaabbatanii yaadanii yeroo gooftaan ijoollee naan dhiira kabajeessee dheekaa Lakki achitti waan bahe marga garuu dubartoonni keetti lakkaa'aman jedhan. Dubartoonni itti lakkaa'aman taanaan maal isin nama minii maal itti lakkaa'u gooftaan gaafata. Amma lafa keenya murtii isaanii dhaabbatanii yaadanidha. Baay'inoonni isaaniif seeraa achi baay'ina sana keemmoo saallee Dubartiin ijoollee. Yaa qoratanii seera Israa'el keessatti dubartoonni lakkaa'amanii Lakkaa'amu. seeruma biyya. maaf amma gaafata. Kunis immoo seera malee Harka harmayyuu Ameerikaatti shamarran yeroo heeruman maqaa inni Kan maatii isaa raflatanii. abbaan itti waamamu. seeruma Israa'el keessatti Baay'ee ulfaata kan macaafa. Baay'ee faacima beektee. Maatii isaa. Yeroo wangeela fudhattu. akkuma ammaa ta'e samma foonii walitti hin sodaatan harkaa qabu fa'aa sodaatan. Osoo dhugaa rabbii macaafa lallabeetti nama gabaa gadi namni qubee tokko dubbifamu waa sana. Macaafa akka seera malee si dubbifamu. Akka qal'aan dhufa namni. Itu wangeelatti kennite nama waldaa keetti guddate iyyuu kan yoo kadhatan qabdu wangeela dubbisaan turtanaan lallabeetti nama lallabe jechuun dandeenye dubbisu wangeela dubbisu danda'e saba dura dhaabate. Baay'ee kennaa nama wangeela lallabe. Akkuma tammaa ta'e hafuuraan yeroo guutuu hafuurii faca'aa waliin. Nuti maal fofforgee barree bajaara. Itu hafuuratee kan jaalala argallee irraa nuti. Amma jiru tokko garuu wantoota dubbifnee irraa walitti himne malee hafuura kee jiru nuti foorgee jiraachuu dandeenye. Sanas tokko waliin isa ta'u osuma biyyaanyaa saara. Garuu gooftaan bakka itti waamnetti waan jiruuf hafuura jireenya nu sobsiisuu jechuudha. Bakka isin jirtanii jedhanii waan ta'eef.
Kanaaf inni nu Matuma gargaara. furraa inni asaara cirraa ide. Imbeeku. Waan nama Angero lagi aku resim bersih lah. Tarik deh, tarik deh. Sok dah berapa sih? Nanti deh, gue tanya sama serali apa nih sih? Mereka ini. Saya bilang aku rumah mereka ini. Sampai Kaya semua kan kena ni. segera kau kembali. beda dulu. Betul sekali. Kadang-kadang gua usah minta dia.